Kuno guys, ugarabbi akkatti das nama jedhu sinin jedha sinillee itti godhadhaa waanuma mana madaami keessa jirutti fayyadama. Baay'ee das nama jedha ugarabbi. Na itti fayyadama rifeensi keessan baay'ee sinif dheerata baay'ee faayidaa qabu guddaa qaba bizirkitir jedhaati bichisiifadhaa shira qorfudii jechaadha. Qorfudiin jedhamoo talba baay'ee faayidaa guddaa qaba. Hanko argitan miti baay'ee jecha keenya nuuf dheerachuu didee homaa jijjiiramaa hin qabu heega talbaa itti godhannees warri jettan har'a bichaa itti godhatanii boru dhiisuu bichaa odoon ta'an obsa nama gaafata. Talbaan immoo faayidaa guddaa akka qabu hundumti keenya iyyuu hin beekne jecha fuula keenyafillee qaama keenyafillee rifeensa keenyafillee baay'ee gaariidha. Egaa talbaa maal jedhama kan jedhus siniif qabadheen dhufee kanaan dura siniif hojjedheen jira garuu ilaalle ta'uu didu ashama akkam jirtu hordoftoonni seenaa ta'u nagaa waaqayyo siniif haa baay'eetu akkamisaati kana keessanii ani nagaa kooti sinis akka nagaa keessan taatan abdii guddaan qabaa jirtu fayyaa keessanii siniin jira. Egaa viidiyoo hambiraati walitti deebinee jirra. Har'a moo waa'ee rifeensa irratti xiqqooshii warroota gaaffii na gaafataniif siniif deebisuudhaaf dhufee jira. Ergaa gaaffii koo'is immoo jalqabuma kaati viidiyoo kana aga dhumaatti yoo laaltanii rifeensa keessanillee akka siniif dheeratu barumsa guddaa akka qabu abdii guddaan qaba. Jijjiiramallee ni qaba jechaadha. Egaa hosa nama barbaachisa. Wanta ta'ee bira ga'uudhaaf obsa nama barbaachisa jechaadha. Kanaafiyyuu rifeensa keessan kunuunfachuu immoo obsa sin barbaachisa. Obsaan caqasaa viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Nagaa jirtu isiniin jedhee tanan jira. Egaa hordoftoota koo dhugaa dubbachuuf namni ijoollonni egaa ati nutti himtee fayyadamne jijjiirama hedduu qabaa. Seenaa dhuguma namaa dheeressaa naan jettanii jirtu galatooma ulfaadha. Har'a immoo waan biraa itti godhachuudhaaf dhufnee jirra na duuka buutu jechaadha. Akkuma nan itti fayyadamu kanatti yoo torbee lama keessatti jijjiirama hin argitu rifeensa keessanii warri rifeensi keessa sin jalaa jajjabaatuuf illee talbaan qoricha jechaadha. Rifeensa keessa warri qixim jedhee sin jalaa jajjabaatu jijjiirama guddaa qaba. Sinis immoo akkuma nan itti fayyadame kanatti itti fayyadamaati rifeensa keessan shaashambaa godhaa isiniin jedha obboloota koo. Egaa wiikii waddade jennaan kanaan dura dhimma isaati haabituu jaarsi koo dhimma isaati jechaa turtan jecha garuu immoo dhimma isaatiin jedhamu shi jaarsa keessan kunuunsa isiniin jedha. Kanumallee irraa qabaa jireenya waddade kanaan isiniin jedha. Egaa shamarran kan bareechu rifeensuma sinis immoo rifeensa keessa shaashambaa gochuudhaan na duuka bu'a. Asuma waayifaan kan madaamiti amma dhumaatti na caqasa. Talbaa kanaan dura maal jedhama jettanii na gaafatanii turtan garuu viidiyoo sinii dalagee tanan jedhe rabbiif jedhiiti talbaan maal jedhama jettanii turtanii talbaan siniif hojjedheen ture viidiyoo irratti garuu viidiyoo koo jalqaba laaltanii koomentii bichaa kennitanii jirtu. Ofis fayyadanii anas fayyaduu qabdu. Viidiyoo koo haga dhumaatti yoo naaf daawwattan anillee fayyadamtuudha sinillee fayyadamtuudha jecha. Ani waan YouTube irra yookiis immoo waan miidiyaa irratti ilaalee siniif fayyadamu miti. Of waan fuulduratti hojjetadhee rifeensa kootti wanta godhadhu malee siin duuka namarraa ilaalee osoo hin taane ofuma kooti waan rifeensa kootiif ta'u jechaadha. Egaa kanaan dura immoo shaamboo dhamaana miicadha jettanii turtanii shaamboo rifeensa keessanii kukuta keessattuu hamma isaanii gale jecha rifeensa keenya fi saamunaa aannan fayyadamu sinitti agarsiisa. Kanaan durallee sinitti agarsiisa tanan tura. Egaa qurufudiinis immoo qurufudii talbaan biyya harabaa hin jira kan jettan jira eeyyeen talbaan jira nyaata keessattuu fayyadamu arabni jechaadha. Isinis immoo haga dhumaatti itti ilaalatti fayyadamaa nuu bitaa jedhaanii araba madaami keessanii jechaadha. Nuu biti kanaa jedhaanii rifeensi keenya nu nyaata mina jedhaanii rifeensa warroonni sin jalaa jajjabaatu firree talbaan rifeensi keenyaaf gaariidha jechaadha. Baay'ee lallaafsisaa. Sinis immoo itti fayyadamaa akkuma siniin jedhe kana. Egaa obboloota koo jijjiirama hammamitti argite seenaa jijjiirama hin qaba. Rifeensa keessan amma fakkeenya har'a itti godhatanii hammamitti itti godhannas warri jettan jirtu har'a itti godhatanii boru nuu dheerachuu didee miti obsa nama barbaachisa jechaadha. Amma rifeensa keessan miiccatanii torbee amma fakkeenyaaf torbee lama noon itti godhadhe torbee lama saniin mataa duwwaan miiccadhu jechaadha. Qibaatii keessanillee hammallee ho'a gisee gannaa qibaatii keessanillee ho'ifadhaa qibaatiin ani fayyadamullee isinittan agarsiisa jechaadha. Egaa obsaan yoo itti fayyadamtanii dhugaa rifeensi keessan jijjiirama qaba. Har'a amma waan hin qopheeffadhe nan qaba talbaa jedhee tanan muuzii jedhee tanan qopheessee jechaadha. Amma wajjin dhannee dafifna talbaa garuu ganaman dafifadhe
amma muuzii jennee inqulaala jennee immoo loomii jedhee nan godhadha jechaadha. Torbee lama keessa viidiyoo isinii dalagee tanan jira. Gaafas talbaa fi qorofudii bichaan dibadhe jechaadha. Har'a immoo muuzii mana keessa waan hin qabuuf muuzii mataa waan naaf eenyu jechisiisuuf iyyuu muuzillee itti makadheen daakadha jechaadha. Baay'ee dhugaa waaqayyo gurraachee innaa baqa das hin jedha jechaadha. Rifeensa keessa dibsinii yabbisallee innaa qorufudiin faayidaa guddaa qaba. Rifeensi koo baay'ee haphuu ture. Amma garuu rifeensi koo hedduu yabbuudha jechaadha. Obboloota koo eeguman qorufudii itti godhachuu jammaree rifeensi koo naaf yabbate. Amma gara talbaa fi muuzii kunoo asitti kunimaani zayituunii fi loomiidha jechaadha. Loomiin akka inqulaalle nu jala hin xiroofni fi amma ho'i waan jiruuf iyyuu immoo zayituun immoo mataa keenya bareeda sila ta'eef iyyuu kanaaf isiniin jedha. Innis immoo loomii kana cummicireen jira jechaadha. Loomii fi kuni zayituunidha. Innis immoo loomiin forforiidha fillee bareeda rifeensa keenya fi isiniin jedha. Innaa asitti immoo muuzii lama qopheeffadheen jira. Rifeensi koo xiqqoo yabbuudha. Siisarra immoo darbee akka hin qallanne jedhee tanan jechaadha. Zayituunii waan hin baay'iseef iyyuu asitti immoo inqulaala, asitti immoo talbaa kooti jechaadha. Talbaan argitu miti talbaa daffifadhee tanan jira. Talbaa fi qorufudiidha kun jechaadha. Inni kun talbaa fi qorufudiidha. Inni kun immoo asitti inqulaala hamma cabsannee walitti daffifanna jechaadha. Egaa gundaakee warradhe isinitti agarsiisa. Muuziidha, inqulaala, zayituunii fi loomiidha. Kun immoo talbaa fi qorufudii dura ganaman daffifadhe jechaadha. Waliin laalla jechaadha. Guys, kuno lala amma maal walitti dabalannee inqulaala muuziidha, zayituunii fi loomiidha. Talbaa immoo ittiin daballe jechaadha. Talbaan kunoo jechaadha. Talbaa ittiin daballee talbaa erga daakee warradheen itti dabala jechaadha. Amma waliin daakkanna jechaadha. Inna loomii immoo kan itti guunuuf baqa amma illee ta'ee inqulaalli foon sila jettuu fi inna isaa fi isinis akkanumatti itti fayyadamaa baay'ee rifeensa keenyaaf gaariidha. Inqulaalli rifeensa keenya lallaafisallee baay'ee bareeda. Isinillee akkanumatti itti fayyadamaa amma hin daanna jechaadha waliin. Innaa guys kun amma inqulaala fi muuzii daffifannee eenyu daakkannee jirra jechaadha. Hunda isaa daakkannee amma talbaa bichaan nu hafe jechaadha. Egaa talbaa immoo akka itti daffiftan kanaan dura isiniif hojjedhee tanan ture. Talbaaf qorufudiin baay'ee rifeensa keenya yabbisallee hin dheeressallee jechaadha. Isaafin talbaa fi qorufudii walitti daffifadhee tanan ture. Kun amma muuzii fi inqulaala fi zayituunii fi loomiidha jechaadha. Loomiin immoo rifeensa keenya baay'ee gaariidha. Warri dhimmaata rifeensi keessa si nyaatullee isiniin jedha. Inna amma immoo talbaa itti makanna jechaadha guys. Talbaa itti makanne daakkanna jechaadha. Inna laala furdaadha jechaadha. Baay'ee furdaadha. Amma walumaan laala talbaan itti dabala jechaadha. Inna guys maashinii akkanaa hin qabdu jedhee yaada. Maashinii akkanaatiin an daakeeni. Inna talbaa koo sitti godhadhee daakkadhee xumuradhe jechaadha. Inna kun akkanumatti daakkattanii dibattu. Baay'ee rifeensa keessanii bareeda. Qallaas miti furdaas miti. Rifeensa keenya jechaadha akkanumatti kunuunfachuu dandeenya. Waanuma mana madaamii keessa jiru kunuunfachuu dandeenya jechaadha. Isinis immoo akkanumatti kunuunfadhaa. Baay'ee rifeensa keenyaaf baay'ee bareeda dhugaa waaqayyo jechaadha. Inna warri sinjalaa caccabullee, warri sinjalaa ciccitullee, isuma warri mataa yabbu kun wanta hundaa fayyada jechaadha. Warra sinjalaa caccabuufillee bareeda talbaan. Isuma warri sinjalaa ciccitullee talbaa faayidaa guddaa akka qabu hundumti keenya iyyuu beekna. Egaa obsaan itti fayyadamtanii hundumti keessan iyyuu bira hin geessu jechaadha. Isinillee akkanumatti itti fayyadamaa. Obsaan rifeensa keessan itti fayyadamaa isiniin jedha. Obboloota koo amma ani daakkadheera amma gara dibannaatti deemne jechaadha. Akkamitti akkan dibadhu immoo na faana turaayi. Obsaan itti godhadhaa. Warri seenaa mataan keenya nu jalaa caccabaa si'achee nu jalaa deema jettanis talbaa kophaa dibachuu dandeessu. Kanaan dura talbaa isiniif hojjechee tan ture jechaadha. Gaaffii keessan hundumaa isiniif deebi'a jedhee yaada. Amma hani gara dibannaatti deema. Isinis immoo na faana turaayi. Egaa mataa keenya immoo sa'aatii ammamii irra tursinaa ammamitti dibanna hani fakkeenyaaf torbee lamaan dibadha. Dura torbeedha. Amma torbee lamaan dibadha jechaadha. Dura torbee dabarseen beeku. Amma garuu rifeensa koo torbee
irra darbee tanan torbee lama lamaanan dibadhaa rakkoon qabu warri isinii mijatee haala mijataa keessa jirtan torbee tokko tokkoonis yoo dibattani rakkoo hin qabu isiniin jedha obboloota koo faayidaa garuu rifeensa keessa daftanii miiccinaa maaliif jenna ammoo miiccita isinirraa dhumuu danda'a warri keessattuu mataa aphii jechaadha inna kanaaf isiniin jedha obboloota koo isinis akkanumatti fayyadamaa warri isin jalaa caccabammoo shaamboodhaan miiccatina isiniin jedheen ture shaamboon rifeensa keenya akka caccabsu hundumti keenya iyyuu hin beekna shaamboo dhiisati saamunaas doofii isinitti agarsiisa fayyadamaa kana torbee lama yoo fayyadamtan ji'a lama gidduutti wixxeeti rifeensa keessanii arguu dandeessu isiniin jedha egaa obsa yoo qabaattan malee rifeensa keessan dheereffachuu hin dandeessu. Isammaa xumuranne jechaadha daakkannees gara dibachuutti deemne jirra jechaadha hin argituuti kanoo daakkadhee xumuradhe egaa hamma gara dibachuutti deemna fuuldura keenyallee dibanne jechaadha kun waan baay'ee of keessa waan qabuuf amma akka uffata keenyatti facaareef waan ofirraa kaawwannee dhumna jechaadha ishee. Nagaa isaan dibachuudhaaf jechaadha kun akka uffata keenyatti facaaneef akkanatti eenyu godhanne amma hin dibanne jechaadha waluma faana addaan babaafnetti dibanne jechaadha rifeensa keenya ilaalla wajjuma kun gaa'isitti godhachaa jirra na addaa fuudhee akkanatti maasaajii godhachaa itti godhachaa jirra isinis akkanatti itti godhadhaa addaan babaafne jechaadha namatti addaan baasee isa kanammoo akkanatti qabadhee tana itti godhadha jechaadha akka waliin jalaa hin qabanneef walitti dadachaase akkatti das hin jedhu dhugaa waaqayyo namni dhadhaa jaalatu jira akka dhadhaatti das hin jedha jechaadha isinis akkanatti itti godhadhaa isiniin jedha walitti isin jalaa akka makamnetti akkanatti jechaadha hunna guys kunoo gara xumuraatti dhumnee jirra itti godhannee jirra eenyu saas maasaajii godhannee jechaadha nan argituuti akkatti das hin jedhu gara bidas hin jedha garuu dura fool jedha ilee tana sodaadhe inqulaalla'u akkanaan nan dhiisa jedhee yaadaa ture garuu homaamaan jijjedhu wallaahi homaamaan jijjedhu silamni eenyutti godheefiyyuu silani loomiitti godheefu loomiin beektu miti loomiitti godhee homaamaan jijjedhu kun akkatti dheereffadha kun olaala bakka ga'u wallahi jijjiirama isaan argitu jecha kan kooma yeroo gabaabaa keessatti naa dheerate kana caalammoo kan dheeratu kunuunsaan jira sinii galee miti na namatti godhadhee fixee hunda isaa maasaajii godhachaadha kanumatti maasaajii itti godhadhaa sinillee kanumatti godhadhaa sinin jedha innaa fiixa isaas immoo kun isaas akka siniif eenyu jedhu sila qorfudii fi talbaan keessa jiru kana isaattis godhadhaa ishee kun olaala gara xumuraatti deemne innaa talbaan immoo arabiffaan bizirkitir jedhama ishee bizirkitir jedhama kunoo dhugaa rabbii akkatti das nama jedhu sinin jedha sinillee itti godhadhaa waan mana madaami keessa jirutti fayyadama baay'ee das nama jedha dhugaa rabbii na itti fayyadamaa rifeensi keessan baay'ee siniif dheerataa baay'ee faayidaa guddaa qabaa bizirkitir jedhaati bichisiifadhaa ishee qorfudii jechaadha qorfudiin jedhamoo talbaa baay'ee faayidaa guddaa qabaa kan koo argitan miti baay'ee jechaadha dhugaa rabbii na hunda isaayyuu maasaajii godhee jira jechaadha nama talbaan akka faayidaa guddaa qabu laala kunoo faayidaa isaa yeroo gabaabaa keessatti akkatti naa dheerate jechaadha na isinis akkanuma jedhaatii bitadhaa fi itti godhadhaa nama hojii isaanii dhaabet maal itti godhadhe dhugaa waaqayyo kunoo hojii isaanii dhaabe kanatti itti godhadhaa isinis na sa'aatii lama ofirra tursaatii sa'aatii lama sa'aatii sadii soo qabaattan ofirra tursaatii na itti godhadhaa isinis waanuma mana keessan keessa qabdan itti godhadhaa rifeensa keessan kunuunfadhaa qorfudii talbaan yabbinaaf illee lallaaffisaan illee fayyada akkanatti fayyadamaa isinii jedhachi dhugaa rabbii faayidaa guddaa qaba talbaan ishee itti godhadhaa isinis akkanumatti si fayyada talbaan jechaadha bichisiifadhaa madaami keessanii laala waan inni fakkaatu dhugaa waaqa calaqqise jechaadha waan inni fakkaatu argitanii maramee jechaadha na
amallee nama jira jechaadha ittiin godhadha rakkoon qabu yaani mataan qoqqoo jira garuu ittiin godhadha isiniin jedha gaayis xumuradheen jira kunoo xumuradheen jira laala akkatti bareeda akkatti maramtee argitanii taate akkatti shaashii keenyatti godhannee shaashii beestaalan jalaan itti godha mana faana tura akkatti dasiin jedhu dhugaa waaqayyo guys argitanii kunoo beestaala itti dhadheerra shaashii dhadhee chaadha shaashiin qabne immoo kan akkanaa yoo qabaatan itti godhachuu dandeessu egaa viidiyoon koo har'aa kanuma isinis akkanumatti itti fayyadamaa talbaan immoo bizirkita jedhama wajjin fayyadama daqiiqaan kodhumu waan jiruuf nagaa naa turaa viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaala viidiyoo kan biraatiin amma walitti deebinutti nagaa naa turaa baay'ee si jaalladha.